Yooyaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya jeemeen irraa oduu isaatii kanaaf qabanne isinitti himna oduu wajjin kan isin faana turan Girmaa Guddisaa hangaan xumuraatti nu faana turam. Itiyoo Telekoomiin galii birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 62 argachuu isaa ifoomse. Itiyoo Telekoomiin bara bajataa 2017 galii birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 62 argachuu isaa hojii raawwachiistuun olaantuun dhaabbatichaa Aadde Fireewoot Taamiruun ibsanii jiru. Hojii raawwachiistuun Itiyoo Telekoomiin Aadde Fireewoot Taamiruun raawwii hojii bara 2017 ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kennanii jiru. Bara bajetichaatti maddoota galii babal'isuun hojiilee hedduun hojjetamuu kaasanii jiru. Dhaabbatichi bara 2017 kaasee galii birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 62 argachuus eeraniiti jiru. Kunis kan bara darbee yeroo wal fakkaatuun yoo madaalame birrii biiliyoona 68.3 caalmaa qabaachuu isaas addeessaniiti jiru. Hanga adoolessa 24 bara 2017 keessatti roobni giddu galeessaa fi roobni cimaan ni rooba jedhame. Magaalaa Finfinnee, Dirree Dawaa, naannoo Hararii fi bakkeewwan biroo keessatti hanga adoolessa 24 bara 2014 keessatti roobni giddu galeessaa fi roobni cimaan ni rooba jechuun Inistituutiin Raaga Qilleensa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Finfinnee dabalatee iddoowwan biraa keessatti roobni giddu galeessaa hanga rooba cimaa miilimeetira 11 hanga miilimeetira 30 akka ta'uu danda'u ibsameeti jira. Guyyaa kaleessaa roobni cimaa magaalaa Finfinnee keessatti kan roobe yoo ta'u lubbuu namaa irratti balaa hin dhaqqabsiisne haa ta'u malee lolaan yeroo konkolaataa hawwisuu suuraan miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa turuun isaas ni yaadatama. Xaa'oon kuntaala 300 fi xaa'oon dhangala'aa liitira 28,000 ol kan ta'u karaa seera alaatiin gurguramuuf osoo jiru to'annoo seeraa jala oole. Naannoo Oromiyaatti xaa'oon kuntaala 300 fi xaa'oon dhangala'aa liitira 28,000 ol kan ta'u karaa seeraan alaatiin gurguramuuf osoo jiru to'annoo seeraa jala ooluu isaa biiroon qonna Oromiyaa beeksisee jira. Naannoo Oromiyaatti iddoowwan 3 keessatti xaa'oon kuntaala 300 fi iddoowwan 4 keessatti ammoo xaa'oon dhangala'aa liitira 28,000 fi 749 to'annoo seeraa jala kan oole yoo ta'u namoonni gocha kana irratti hirmaatanis tarkaanfiin seeraa irratti fudhatamee jira. Godina Kibba Lixaa Shawaa magaalaa Walisootti xaa'oon kuntaala 250 aanaa tokkee kuttaa xaa'oo kuntaala 54 kan ta'u to'annoo seeraa jala oolee jira. Namoonni gocha kanaan qabaman hidhaa waggaa 3 hanga waggaa 7 fi baatii 7 adabamaniiti jiru. Dabalataanis adabbiin maallaqa 150 itti murtaa'ee jira jechuun biiroon qonna Oromiyaa beeksisee jira. Xaa'oon qonnaa karaa ejensii hojii gamtaatiin kan raabsamu ta'us namoonni karaa seeraan alaatiin raabsan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamaa jira jedhamee jira. Magaalaa Adaamaa xaa'oo dhangala'aa liitira 12,000 fi 885 godina Shawaa Kaabaa aanaa Shinoo liitira 9,000 fi 647 magaalaa Asallaatti liitira 6,000 akkasumas magaalaa Shashamanneetti liitira 217 kan ta'u seeraan to'atamuu isaas himamee jira. Bara bajetaatti godina Booranaa irraa galiin birrii biiliyoona 1 caalu walitti qabamuun himame. Bara bajetaatti naannoo Oromiyaa godina Booranaatti irraa galiin birrii biiliyoona 1 caalu walitti qabamu waajjirri galiiwwanii godinichaa ibse. Nageenyi nagaa bu'uu isaatiin kan bardeen giddaatti wal bira yoo qabamu galiin caalmaa qabu akka walitti qabamuus gargaaree jira. Waajjirichaatti ogeettiin qophii karoora Aadde Ma'aaza Alii bara bajetichaatti birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 196 walitti qabuuf karoorfame birrii biiliyoona 1.4 caalu walitti qabamuusaa beeksisanii jiru. Galiin kun idilee irraa birrii miiliyoona 636 fi 865 tajaajila mana qopheessaa irraa birrii miiliyoona 156 fi 513 hiiquu akkasumas galii keessoo irraa birrii miiliyoona 217 fi 941 kan walitti qabame ta'uus ibsanii jiru. Ayyaana waggaa Qullubbii Gabreelii qophiin gahaan taasifamaa jiraachuu himame. Ayyaanni waggaa Qullubbii Gabreelii milkaa'inaan akka kabajamuuf qophiin gahaan taasifameera jedhee Koomaandii Poostiin nageenya ayyaanichaa. Ayyaanni kun karaa milkaa'inaa qabuun akka kabajamuuf qaamolee nageenyaa garaagaraa waliin hojjetamaa turuu ajajaan poolisii godina Harargee Bahaa fi walitti qabaan koomaandichaa gargaaraan Koomishinara Naasir Mohammed Faanaa Miidiyaa Koorporeeshiniitti himaniiti jiru.
Kutaalee hawaasaa naannichaa waliin haala ayyaanichaa milkaa'inaan kabajamuu danda'u irratti mari'atamuu kaasanii gama hojii tiraafikaatiinis hojiilee qophiin duraa xumuramanii jiru jedhan. Keessummoonni ayyaanichaa kabajuuf bakkeewwan garaagaraa irraa dhufan seera tiraafikaa kabajuun konkolaachisuu akka qabanis hubachiisanii jiru. Hawaasni wayitaa wantoota shakkisiisoo ta'an arguu qaamolee nageenyatti beeksisuun milkaa'ina ayyaanichaaf gahee isaa akka bahatus gaafatanii jiru. Oduu bahargamatti yeroo ceenu xiyyaarri imaltoota Raashaa lafatti caccabuun lubbuun lammiilee 49 darbuu isaa miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu. Xiyyaarri imaltoota Raashaa kutaa bulchiinsa Amur jedhamutti kuftee caccabuun lubbuun namoota 49 darbee jira. Xiyyaarri kun har'a namoota 49 feetee osoo imalaa jirtu to'annoo sirna raadaarii alaa ta'uu ishee hooggantoonni tajaajila yeroo balaa Raashaa ganama kanaa himaa turanii jiru. Imaltoota keessaa daa'imman 5 keessa akka turanii fi hojjettoonni xiyyaarichaa walumaa galatti lubbuun namoota 49 darbuu isaa Moscow Times gabaasee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya jeemeen irraa oduu isaatii kanaaf qabannee asumatti golomnetti jirra waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebana.